Ashamaa harka fuunee jara jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota hordoftoota warreen chaanalii Abbii Ismaartituu biratti hordoftan hunduma keessan nagaa jaalalaa fi tokkummaa Rabbii bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jenna. Egaa akkuma beekamu yeroo dabaree tiyootooraal adda addaa jechuudha warroon adda addaa asirratti walii dhiyeessaa walii kennaa turuun keenya ni yaadatama. Kanumaan wal qabatee yeroodhaaf isin jalaa badee jira jechuudha. Baduu kiyyaaf immoo naaf golchaa dhiifama isin jedha. Kanaaf immoo amma irraa qabee jechuudha barnoonni keenya akkuma duraatti itti fufaa jechuudha. Gaafilee namoota hedduus osoo hin deebisin jechuudha. Waan jechuun toora irraa bahee jechuudha. Amma geera amma immoo gaafiin keessan hunduu deebiin argatee yaada jechuudha. Egaa hordoftoota koo jaallatamoo fi kabajamoo kanneen YouTube channel Abbii Ismaartituu biratti nama hordoftoonni gammaa maatii kitatan baay'ee tokko galatooma baay'ee tokko ulfaadhaa isin jedha. Namoonni haara taatan immoo reefu gara channel kana dhuftan channel kanaaf kanneen haarawaa taatan jechuudha subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoo kana like gochuudhaan gama maatii qaqqaalii kanaatti akka dabalamtan gamanumaa kabajaa fi jaalalaa affeeramtee jechuudha. Egaa guyyaa irraa immoo viidiyoon qabannee walitti deebina jechuudha. Istoorii Facebook irratti share gootan yookaan viidiyoo istoorii Facebook irratti share gootan akkuma beekamu yennaa share gootan viidiyoon kamuu sa'a 24 booda istoorii Facebook irraa ni kaa'aa jechuudha. Kanammoo akkamitti deebisnee fakkeenyaaf istoorii Facebook irratti viidiyoo istoorii Facebook irratti share goone kan ji'a 3 ji'a 4 kan olis kan ture akkamitti argachuu dandeenya. Kana jechuun fakkeenyaaf istooriin tokko share gootanii kaatanii yoo istooriin sun isin tole jechuudha booda bifa haaraan deebistanii istoorii san argachuudhaaf jechuudha. Yoo istoorii san daawunlood gootanii bilbila keessan qabne akkamitti akka istoorii keessan kan yeroo dabre yeroo dheeraa turellee akkamitti akka argachuu dandeessan karaa salphaadhaan Facebook fi Messenger irratti isin garsiisaa jechuudha. Nafaana tola viidiyoo kana immoo laayik godhaa. Hayyee kan jalqaba Facebook irra isin garsiisa. Facebook irratti ilaaluudhaaf Facebook keessan bantanii karaa keessatti haala kan erga seentanii amma tuttuqaa sadiin tanniin karaa lammaffaa irraa kan jirtu isitan al takkaa gattuutan jechuudha. Ergasii al takkaaf gattuuqxanii iddoo lammaffaa irra jiru akkanatti jira aanee arkaayivii tana al takkaaf gattuuqxan. Erga arkaayivii al takkaaf gattuuqxan dhiifama haala intarneetaati. Istoorii arkaayivii iddoo jettuun al takkaaf gattuuqxan. Kunoo innaa istoorii arkaayivii kana gattuuxan istooriidhaan yeroo dabbara share godhe fakkeenyaaf kun amma kan ramadaana soomana duraa fa'aa jechuudha. Ji'a dheeraa jechuudha. Akkanatti jechuudha istoorii Facebook keessan kan yeroo dabbara jechuudha. Isiniif jechuudha fakkeenyaaf istoorii dabbara kan jechuudha fakkeenyaaf share gochuu barbaadan bifa haarawaan deebisanii akkanumatti al takka gattuuxanii ergasii share to story iddoo asiin share story al takkaaf gattuuxan jechuudha. Iddoo tana al takkaaf iddoo tana gattuuxanii iddoo tana jechuudha. Sana booda story keessan Facebook irratti deebi'ee kaa'u viidiyoon keessan kun bifa haaraan akka waan isin har'a share gootanitti jechuudha. Story keessan irratti isin lammaffaa Messenger irratti akkamitti akka arguu dandeessan isin agarsiisaa nafaan tura. Egaa hordoftoota koo Messengerii keessan keessa seentanii iddoo bakka mallattoo piroofaayilii keessan erga tuqxanii karaa kanatti Messengeriin isin fida jechuudha akkuma beekamu. Erga Messengerii keessan seentanii piroofaayilii Messengerii keessan erga tuqxanii as seentanii akka orkeestanii jechuudha. Orkeestanii iddoo istoorii jedhu kana argattanii al takkaaf gattuuxan. Iddoo istoorii jedhu kana jechuudha al takkaaf gattuuxanii. Innaa asitti al takkaaf gattuuxan fakkeenyaaf asitti waa hedduu argachuu dandeessanii yookaan siiyoo istoorii fakkeenyaaf gaafii namoota hedduu asimaa jechuudha. Namoonni hedduu istoorii Facebook kiyya namni hedduu arguu kan jettan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo isin fakkeenyaaf lammaffaa fireendii kana argattan hiriyoota fireendummaa adii walitti qabdanii Facebook irratti qofa arguu danda'a. Asumaanuu paabilikii yeroo jiraate baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Asirratti sirreeffadhaa isin jedha lammaffaa. Hayyee akkasiin garsiisachuudhaan amma ajandaa addaa waan ta'eef isin amma erga as iddoo kana haala kana dhuftanii arkaayivii istoorii iddoo jettu viiyoo istoorii arkaayivii iddoo jettu iddoo dhumaa kana al takkaa gattuuxan. Ergeetii gattuuxanii kun asittis akka namatti agartan jechuudha. Akkuma gama Facebookaatiin share godhan yoo barbaadan irra deebistanii share godhan jechuudha. Haala kanaan istoorii Facebook keessanii kan yeroo dabra yeroo feetan jechuudha gadhiiftan karaa salphaa fi baay'ee tokko namatti toluun viidiyoo istoorii irra gadhiiftan argachuun haala kanaan ni danda'ama jechuu barbaadani. Barumsi kun yoo isin tolee viidiyoo kana laayik gochuun agarsiisa yaadaa fi gaaffii qabadan ammoo gara komentii jalatti naa kaa'uun irraanfatina.
akkasii hordoftoota koo kabajamoo fi jaallatamoo viidiyoo biraatiin hangaluutti deemtu nagaa fi jaalallee tokkummaan rabbii akkuma jirtanitti dachaadhaan isiniif haa baay'atu isiniin jedhaan. Ciao.